Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunurroonni amantii biroos jira jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isiniin jecha har'amee koomentii na cinatti agartan kana jechuudha. Obboleettii kiyya gaafii kanaa dhiyeessite jechuudha. Ani galuu fi kontiraata koo fixuuf ji'a afurtu na hafee. Isiin immoo madaamiin kiyya immoo na biraan galtu naan jetti. Ani immoo galuun barbaada. Jettee obboleettiin keenya kun jechuudha. Obboleettii tiyyaa mirga qabda jechuudha. Mirga guutuu qabda galuu namni galuu si dhorgu hin jiru. Dirqamaan na bira taa'i. Dirqamaan itti fufii na bira taa'i wanni jedhu hin jiru jechuudha. Fedha keetiin ala. Innaa kanaafuu ijoolleen keenya jechuudha. Akkuma yeroo dura dubbadhe jechuudha. Dhuftanii osoo kontiraata hin fixin yookaan gaafa isaan nu bira teettamuu hin deemtaa. Gaafa waggaa lama fixxe nu bira teettamuu biyya galta gaafa isaan jedhanii isin gaafatan. Yookaan isin dalagachuuf kaayyoo kan qabdan karoora kan qabdan yoo ta'e yeruma sanitti waggaa haganaas si bira taa'uu barbaada jettanii qaaliin kun ka afaan keessanii bahu yoo ta'e jechuudha. Gaafa isin waggaa lama fixxan akkana hin jenne ati hin taa'an jennee ani sababa kanaaf hojjettuu biraa hin finne hojjettuu biraa fiduu yookaan na bira taa'i jedhanii yookaan waraqata isin haaromsiisanii achi booda immoo gaafa waraqata haaromsitan immoo dirqama isin irratti gochuu danda'an jechuudha. Waliigalteen farramte kunoo na bira taa'a jettee jedhanii gaafa isa warra biirootiin illee wal mormutu jira jechuudha. Akkasuma isin illee iddoo isin hin barbaadin jechuudha. Waan isin barbaadin keessa isin galchan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha. Osoo waggaa lama fixin yookaan waggaa lama saniyyuu fixuun sitti ulfaata ta'a. Haalli namaa amalli namaa jijjiiramaa deema akkuma beektan amalli isaanii immoo baay'ee jijjiiramaa deema. Waggaan lamaa sunuyyuu waggaa 12 gisee isiniif fakkaatutu jira. Hin beektan jechuudha ijoolleen baay'een. Waggammaan lamaan sunuu isin dhumuu diddee kan namaa dhumuu diddee yeroo baay'ee addaan kutanii isiyyuu odoo fixin ka biyya galan fa'aatu jira ijoolleen. Isiyyuu odoo hin fixin yoomuma waggama lamaa tanaayyuu fixa gisee jettantu dhufa jechuudha. Ka dura waggaa 4 taa'uuf yookaan karoora qabattan yookaan waggaa ganaa si bira taa'a jettaniini gaafa isiin amala isii waliin barre gaafa isii eenyummaa isii dhugaa isii hin barin qaalitti keessan jechuudha. Gaafa turaa dhuftanii bubbulaa dhuftanii amala namaa bubbulaa tuttura baratanii akkuma sanillee immoo isin tuffataa gaafa isiin dhuftu immoo gaafa isin jibbisiisee wajjimmaan sunuu isin fachiisee isin dadhabsiisee haalli isin ulfaataa deemu waggama lamaa sanuu fixuun hagoyi namatti ulfaata jechuudha. Kanaaf waggattii lamaan teessan odoo fixin haala jiru osoo addan hin baafatin waggaa lamaa tanaa mee akkatti fixetti jettanii deebisuu fi qabdan malee inshaallah hin laalamee gaafan xumure gaafa waggaa lama xumure hin laalamee inshaallah jettanii dubbii rarraastanii hambisuu qabdan malee akkuma dhuftanii yookaan ji'a 3 ji'a 4 gaafa geettan yeroo sanitti isaanis isiniif nama gaarii isinillee nama haaraa reefuu ho'aan bakka dalagaa fi kaayyoo fi manaa baatee bakka waan hojjedhu siin jedhan hunda gammachuun itti fiigaa hojjetta jechuudha yeroo sanitti. Akkasumallee isaanillee amala keetis waan hin beeyneef sin miidhan sin cinqan jechuudha. Haga si baranii keessa keessi baranii jechuudha. Gaafa kaan immoo yoo turtee bubbulteetti yookaan haalichi mana san keessa jiru sitti ulfaachuu danda'a. Haalli mana san keessa jiru sitti toluu dhabuu danda'a. Wantoonni hundi jijjiiramaa gaafa dhufan immoo waggama lamaa sanuyyuu yeroo fixanne jira yeroo mana jijjiiratantu jira. Kanaaf ijoolleen keenya dursitanii osoo waa tokko amala nama tokkootu baruuf waggaa tokko namatti fudhataami. Kanaaf jechuudha suuta jedha. Hin muddaminaa waanuma hundarratti suuta jedha. Waan isin gaafatan jarjartanii hin deebisinaa. Jarjartanii hin deebisinaa isin jedha. Obboleeyyan kiyyaa isaan isin laaluuf isin madaaluuf isin gaafatan jechuudha. Kanaaf jarjartanii si bira taa'uu hedaa hagana si bira taa'a jettanii murteessitanii itti himinaa jechuudha. Yoo hagana taa'a jettee dalagaa si yoo itti baay'isne akka barbaannetti yoo ergan hin dubbattu jedhanii gaafa san wanti hundi sitti ulfaata deema jechuudha. Amalli isaanis sitti jijjiirama. Akkasii siin jedha obboleeyyan kiyyaa obboleettiin keenya kun dursiteeti yookaan isii kana wajjin
akka walii galan si bira taa'uu barbaada waan akkasii. Deemtee immoo dhufteetiniin gaafa waggaa lamaayyuu osoo hin xumurin haalichi itti ulfaataa gaafa dhufu isiin kun amma jechuudha na biraan galtu naan jettee ani immoo taa'uu hin barbaadu jettee obboleettiin keenya kun mirga qabda siin jedha obboleettii kiyya. Maaliif duras hoo jettee ni jiraatte si bira taa'uu jettee ni jiraatte bakka sitti deeba jettee tumaan akkasumatti harkaa baata jechuudha. Kun mirga keetii mirga guutuu qabda galuu siin jedha obboleettii kiyya akkasii. Ijoolleen baay'een jechuudha warroonni waan kana keessa jirtan waan akkanaa suurri jettaniirtan suuta jedhaa hin muddaminaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya dursaatii haala mana san keessa jiru suutaan baradhaa amala mana nama san keessa jiru mana kana amallisaa akkam hojiin mana kanaa akkam namni mana kana amallisaa akkam maatiin kun maatii gaariidha maatii akkamiiti jedhiitii dura adda baafadhu. Waggaa tokkottu amala isaanii hin barattan jechuudha. Amala isaanii waggaa tokko miti waggaa 11 bira teetti amala isaanii baruu hin dandeettu. Si jammar jechuudha. Ammuma nama nagaya, ammuma nama biraa, ammuma nama si wajjin jiraatu akka maatii, ammuma immoo akka nama hin beekneeti jechuudha amalli isaanii. Amala tokko hin qaban waan ta'eef. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa ijoolleen haaraa reef biyyarraa dhufta suuta jedha taragaaggaa hin muddaminaan isiniin jedha. Yoo mannu amala gaarii qabaateetiniin jedhe gaafa kontiraata kee fixachittuu itti fufta. Yookaan manni sunuu amala gaarii hin qabu waggattii lamaan sanuu odoo hin fixin abdii kutattee takka mana jijjiirrata takka biyya galta jechuudha. Takka ittiin wal loltaa hin beekamu. Kanaaf suutuma jedha waan dubbattanirra eeggataa laallataa jechi kun na baasaa jedha. Jechi immoo wanni akka jechaa immoo nama miidhu hin jiru. Jechi gara gochaatti jijjiiramee nama miidha jechuudha. Jecha eeggataa. Muddamtanii waan wayii qaalii hin galinaa waadaa hin galinaa. Na akkasiin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Samuuna isinirraallee badee ture dhiifama obboleeyyan kiyya. Natti hin bijanneen isiniin jedha. Akkasii warroonni gaafii hedduu na gaafattanii jirtan obboleeyyan kiyya. Isinitti dabeeti miti natti hin mijanne malee dhiifama narraa ta'a haga danda'e. Jalaa isiniif deebisuu yaala warri isiniif isin deebisin obboleeyyan kiyya waan wallaaltanirraa warri na gaafattan jechuudha waan beekurraa isiniif hin deebisan isiniin jedha inshaallah akkasii nagaa ta'aa fayyaa ta'an isiniin jedha du'aa godhadhaa.